Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Yoom Multimedia. Kun sagantaa Campus Life-ti. Sagantaa Campus Life-tiin barattoota muuxannoowwan gaggaarii qaban, barattoota yuunivarsiitii, kolleejjii, hawaasa yuunivarsiitii fi hawaasa kolleejjii, ogeeyyiiwwan adda addaa sagantaa itti isinii dhiyeessinudha. Maarree guyyaa har'aa kana immoo barataa qaxalee tokko yuunivarsiitii Haramaayatti kan baratu qabannee isinii dhufnee jirra. Barataa kanarraa waan baay'ee irraa barra, seenaa jireenyaa isaa ni gaafannaa, muuxannoowwan adda addaa irraa qooddanna. Namoonni YouTube keenyaaf haarawaa taatan YouTube keenya subscribe gochuun dagatina. Namoonni maatii keenya taatan immoo viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'uuf like, share gochuudhaan akka cinaa dhaabattan isin gaafanna. Kun Campus Life. Kan hordoftoota keenya keessummaa keenya faana wal barraa mee eenyu siin jedhu eessarraa gara yuunivarsiitii Haramaayaa dhuftes? Hayyee hunda duraan dursee keessummaa kabajaa guutanii istuudiyoo keessatti naaf fe'uudhaaf guddaa galatooma jechaati. Maqaan koo Qananiisaa Abdii Tufaan jedhama. Kanan irraa dhufe immoo Salaalee Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaa ganda baadiyyaa Darroodaan isaa jedhamtu irraa. Okay. Garba Gurraacha. Garba Gurraacha. Garba Gurraacha irraa dhufte. Mee asuma yaa kaanu Garba Gurraacha maaliif jedhamte magaalaan keessatti? Garba Gurraacha kan jedhameef intini wayii qaba. Laga wayiitu jira. Achi jechuun naannoo magaalaa Gabra Gurraacha Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraacha iddoo jedhamtu kanatti laga wayii tokkotu jira. Achi iddoo dildila jedhamu tokkotti lagitti laga Gabra Gurraacha jedhama. Yookiis immoo yeroo baay'ee beektaa achitti lagichi ganna baay'ee guddaadha. Budduluqee yaabeetta baay'ee karaa faa cufee amma konkolaataan deemuu dhiisuu ga'utti yaa. Lagichi bakka baay'ee gurraacha ganna ispeeshaalii gama biraatiinis dabalatee baay'ee gurraacha sababa sanarraa Garba Gurraacha laga sanarraa ka'ee maqaa biyyaa ta'e jechuudha. Yookiis maqaa magaalaa sanaati. Baay'ee gaariidha. Maqaan koo Qananiisaan jedhamaa naan jette. Egaa garuu immoo an yeroon odeeffadhu akkasumas immoo namoonni tokko kennoo mee sagantaa Campus Life irratti affeerii naan jedhan. Ati kennoodha moo Qananiisadha? Lamaanuu dhaabuu siin jedhula. Tole mee Qananiisaa fi kennoo. Maqaan koo dhugaa dubbachuudhaaf maqaan koo inni sirriin yookiis immoo maqaan amma ittiin sadarkaa yuunivarsiitii maqaan koo galmaa'ee jiru Qananiisaan jedhama. Kennoo kana immoo ani garuu jalqaba irratti ofiif moggaasni nama naa moggaase dheetayyaadha. Akkamitti yoo jette Qananiisaa Ingiliffa yeroo barreeffamu Qananiisaan Qananiisatti barreeffama. Qananiisuma san gabaabsitan KN'dha fi 0 qofan itti dabale kennoo jedheen achi kennoo jedhan fuula feesbuukii kanneen akka sooshaal miidiyaa feesbuukii tiktaakii fi teelegiraam maal kanarratti kennoo jedhee barreeffadde sababuma sanarraa Qananiisaan kun xiqqoo waan dheeratuufu kennoo jedhanii na waamuu qaban achi nan jaaladde sanarraa kennanii maqicha nan jaaladde. Akka qanoo jechuudha. Yaa akka qanoo jedhamuun sana immoo kennoo jedhe qanoo hin jenne akka tasaa. Achumarraa qabanii kennoo naan jedhu akka ispeeshaalii amma yuunivarsiitii kana keessatti baay'een Qananiisaadhaan namni beeku. Injuru jechuun dandeessa walumaa. Tariitii maala yaadaa ture sitti fakkaate amma yeroon maqaa kee kana kennoo jedhee gaafa naga'u wannoo tokko beektaa geemii wayii kennoo wanti jedhamu wayii kumaara kennoo jedhamu tokko mucaan kun isaan beekamaa laata yeroo baay'ee isa taphataa kanaaf kennoo jedhee moo kennoo kana namni akkasitti moggaasee jedhee yaadaan ture. Akkami kumaarii maal kan inni taphatta? Dhugaa dubbachuudhaaf ani maqaa kana akkasumaan keessan moggaafadhe yookiis nama moggaafadhe otoo hin ta'in yaadumaan gabaabsituma maqaa masoo jiran tiire. Akkolaamaatu jedhan nama afaan amaariffatti akkasitti moggaafachuu kiyyaa kennoon akka kumaara ta'e erga maqicha moggaafadhe hin barbaachisa. Achi mucaa wayiitiin na dubbisisu karaa fuula feesbuukii kana chaatiidhaan jechuudha inboksiidhaan kennoon maqaa kumaara taphattamaan akkasii kumaarichi amma abeetarii fa'aan jedhamu tokko jira. Kennoon kun jira waa baay'ee jira beektaa karaa onlaayinii kana birrii gashitee nyaatamta. Siistema wajjin taphatta jechuudha garuu. Kanarratti baay'ee aktiivii ta'innaa laata jedhee yaada ture. Kanaafuu ati keessaan qabdu jechaadha. Waan akkasii kana. Kumaara maal akkasii kana. Beeka garuu hin taphadhu. Kumaarichi maal akka ta'e beeka yookiin hiriyoonni kiyya baay'een hin taphatan jiru. Badaatti nama wanta akkana hin taphadhu noormaali. Tole Qananiisaa jetteerta maqaa kan kee. Qananiisaa yoo jedhamu maaltu sammuutti na dhoofsitti fakkaate? Atileetii beekamaa Qananiisaa Baqqalaa isatu sammuutti na dhufa. Tariitii bara inni fiigee injifate tokko dhalattee laata dheetis yaadeen ta'uu baachuu danda'a jettan. Maaliif Qananiisaa siin jedhan? Baagiraawundii keessatti manii laata moo akkan xiqqoo waan irra buutatti fakkaate waan anaa ta'uudhaaf deemu dursitee natti himte dhugaa dubbachuudhaaf
Especially gama Oromoo kana biratti maqaan tokko yeroo mogga'u kaayyoo moggaa yookiis immoo lafuma kaanii moggaasu osoo hin ta'in keezii ta'e irratti hundaa'anii moggaasu beekta. Amma moggaasa maqaa kiyya kana irratti waan tokko yeroo haasa'u faaziriin yeroo jalqabaatiif maqaa Qananiisaa naaf moggaasne ture. Maqaa inni naaf moggaase maqaan Oromoo bareeda Firaa'ol jedhee naaf moggaase tureyyuu. Firaa'ol jedhee naaf moggaase achi xiqqoo ta'e isatti natti maqaan maalan beekare. Waggaa sadii meeqatti narraa geeddarame maqaan Firaa'ol kun isatti natti Firaa'ol jedhee si moggaasitanii akkasii achi naannoo waggaa lama immoo waan akkasii turtee Firaa'ol ta'ee ta'u achumarraani nama mana 3 maqaa Firaa'ol kun mogga'eef anaa mogga'ennaan anarraa laalan ta'u ayidoonnoo faaziriin akkanatti weetti akkasitti mogga'ee fi sanirraan kan ka'e faaziriin kun barbaade maqaa geeddaruuf hin qabamu caakii kanaa maqaan kun baay'ate waan ta'eef maqaan guuteera waan ta'eef oduma barbaadu naannoo keenya sanitti immoo akkam ture TV'n baay'een hin jiru beekta. Akkuma babal'ataan yeroo san jechuun daa'ima ta'ee naannoo waggaa lamaati xiqqoo reefuun deddeemu dhaabadhee deddeemu qaba akka faajaniin gonatti metti. TV'n baay'een hin jiru beekta akka ganda keenya sanitti ganda keenya fi mana nam tokko jira jechuudha maqaa isaatti soon mention gochuu baay'ee mana keenyatti hin baay'ata namni beekta. Kanneen akka kan dura siin jedhee fiigicha laaluudhaa fi diraamaan immoo diraamaa afaan Oromoo kana baay'ee hordofamaa yoo akka ammaa kana yuutuubiin hin jiru tiktaakiin hin jiru waan garaagaraa kun karaa ittiin argatan karaa takkitti tiiviidhaa isheenoo bakka baay'ee hin jirtu hin baay'ata ture. Siisteriin koo ispeeshaalii hangafan qabaayu siisterii manatti waan ta'e wayii gurgurtee ol gashite jechuudha warra akkasii jechuudha. Innaa achitti sababni moggaasa maqaa kiyyaa kan irratti yoo si kaasu namni jabaa tokko yeroo baay'ee waan afaan isaatti dubbate yeroo baay'ee waa sirriitti fudhataman qabu tokko jiraayyuu naannoo keenyaa achi guyyaa sana fiigicha Qananiisaa qaba tureyyuu achi Qananiisaan fiigee moo tokko amma 3 baannatti fakkaate yeroo san Ayilee fiigu kana beektu tiire isa fa'aa Qananiisaa fa'aa tokko amma 3 baanii achi sababa san irraa faaziriin koo barbaadaa jira duroo maqaa geeddaru achi sababa san irraa mucaa abbii kana Qananiisaa inni haa moggaasu bakka maqaan tolee maal jedhanii ani immoo gidduun deddeema xiqqoo ta'e tan daaddiin deema ta'u xiqqoo na dhaabbachuu qabatan beeku achirraan na hoggee achi Qananiisaa ta'u dee Qananiisaadhaan natti hafe achi nan jaalladhe bakkichaanis maqaa Oromoo bareedadha. Okay akkami kaachuu fiigicha fa'a yaaltee beektaa? Fiigicha kana kaachaa waan jira garuu amma. Atileetii illee ni yaalta? No fiigicha akkasii jechuu otoo hin ta'in barnoota duubaan kaachaa jira. Fiigicha ispoortiidhaan waan akkasii sana maaliif namni akkuma tariiti moggaasni maqaa sun achirraa dhufee dhiibbaan maatiitti illee jirame jedhamu push sin godhanii ture. Faaziriin koo keessattuu hin barbaada ture wanta akkanaa akkan ta'uufi yaa'u karaan jireenyi kootti na baasu kana miti ta'uu danda'a. Badaas yaaliin beeku garuu hundaafuu san keessatti eksersaayizii akkasii irratti hirmaachaa. Amma kennoo siin jennu moo qanoo jennu moo Qananiisaa jennee si waamnu hanga waliin turru kana. Innoo doonaan jettee natti tura. Tole kennoo mee egaa sagantaan keenya akkuma beekamu sagantaa kaampaas laayifiiti. Waa'ee barnoota taasifnaa, waa'ee jireenya yuunivarsiitii taasifnaa, baakgiraawundiiwwan barnoota keenyaa haasofna. Kennoon yookiin Qananiisaan barnoota sadarkaa duraa sadarkaa olaanoo gara yuunivarsiitiin dhufin dura barataa akkamitti ture mee akkamiin yaadama? Yuunivarsiitii otoo hin dhufin dura achuma ganda baadiyyaa sitti meera dura daruu isaa dhamuutaan baradhe achitti barnoota tokko sadarkaa tokkoffaa kutaa tokko amma 8 daruu madaanni isaa iddoo dhamuutaan baradhe achitti turtiin barnootaa baay'ee bareedaa ture ispeeshaalii gama barnootatittis baratama istaatasii isaa eeggate yookiis immoo baratama sadarkaa isaatti barasuma gaariin ture cimaa suufiin jechuu koo otoo hin ta'in baratama gaariin ture jechuun kilaasiidha sadarkaa irrattis baay'ee sadarkuma gaariirran ture. Haaluma saniin deebitaman achi kutaa 9 immoo magaalaa Goora Gurraachaa magaalaa keenya amma kana jechuudha. Isa durasitti kan achitti sadarkaa iskuulii fi piripaaraatoorii immoo achitti xumuree yaa'u gaariidha. Elementarii bakki itti xumurtee fi haayiskuulii iddoon itti barattu immoo adda adda jechuudha. Adda adda ganda magaalicha jala jirtu kanan sadarkaa elementarii kun sadarkaa tokkoffaa itti baradhe ganda daroodhaan isaa intini jalarti kuyyuu jalarti jechuudha. Kanaafuu carraan maatirraa fagaachuu si mudatee ture jechuudha yeroo kutaa 9 booda jechaadha. Keessattuu yeroo baay'ee barattootni kutaa manni barnoota elementarii baadiyyaa yoo jiraate haayiskuulii kutaa 9 booda barachuudhaaf gara magaalaa aanaa fa'aatti imalu. Carraan akkasii sun qaqqabeera maatirraa fagaattee barachuu jechaadha. Gama kanatti dhugaa dubbachuuf intiniidha beektaa? Kutaa 8 xumuree bara 2013 waan akkasitti bara 2011 kutaa 8 xumuree 2012 immoo kutaa 9 magaalaa Goora Gurraachaa deeme
2012 maatirraa deemeera garuu maatirraa deemee maatii gidduu bu'e akkana yeroo siin jedhu mucaa adaadaa koo tokko jira obboleettii maazirii kooti jechuudha magaalaa Warra Gurraacha kan jiraattu kutaa 9tti dhaqee tanachi mana isaanii galee jechuun ispeeshaalii bakka maatii kiyyaan olitti isaan ilaala jechuudha. Humtuu qofummaan jireenya barataa mana kiraayii taa'ee intini nyaatee ispeeshaalii nyaatee maal jedhu tokko xiqqoo dhabbuu danda'eetta. Achi kutaa 9 xumure kutaa 9 haaluma sanii nama haatuma isaan gidduutti xumure bara kutaa 10 immoo maatiin kun gara magaalaatti ol dhufan jechuudha. Bara kutaa 10 maatuma biran taa'ee achuma magaalaa sana. Kanaafuu carraan ispeeshaalii nyaachuu sin quunnamne jechuudha. Ispeeshaalii maal baasee ispeeshaalii barattoonni haayiskuulii keessattuu barattoonni kutaa 9-10 haayiskuulii yeroo baratan maatirraa fagaatanii kireeffatanii baratan ispeeshaalii waan jedhamtu kana ni beeku dheetan abdii qaba. Nu biratti immoo naannoodhaa naannootti garaagarummaa qaba maqaan isaa. Ispeeshaalii maal asin bira? Ispeeshaalii kana naannoodhaa naannootti akkuma itti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Nu biratti garuu an baay'ee maatii biran taa'e malee ijoollee gwaaddanyoota yookiin yeroota baay'een qabachuudha warreen mana kiraayii taa'anii baratan wajjin darroodhaa dhufne jechuudha ijoollee maatiin isaanii firoonni isaanii achi hin jirre yookiis immoo mana kiraayii qabatanii taa'an jiru ture yeroota baay'een qabaa nyaaddes beeka maal akka ta'es beeka garuu akka naannoo keenyatti ispeeshaalii jechuun bullaa irraa hojjetama bullaa qamadiis ta'uu danda'a yookiis daakuu isa jennuun kana jechuudha qamadiis ta'uu danda'a xaafis ta'uu danda'a wantoota garaagaraati bakka bullaadha. Edda daasifameen booda harkumaan bukeessina beektaa harkumaan waan ta'e beektaa akka ittiin bukeessine bukoo bulee bukaa'uu qabaa hin jedhu sana hin eeggannu beektaa amma bukeessitaa akka ittiin mammarta beektaa. Goota jechuudha. Mammartee bishaan danfistee bishaan itti naqxaa achi erga bishaateen booda zayitii maal itti gootee bakka baay'ee nyaata gaariidha baay'ee mi'a amma waan jaaladha ta'u. Dubartii animmoo maalaan beekaa arruustoo faas ni jedhama. Arruustoo? Dumteellaas faa ni jedhama. Akkasiiti. Jechuun anis yeroon barata kutaa 9 fi 10 akkas haayiskuulii baradhutti darbee goona turre beektaa daftee geessi waan ta'eef jecha bishaan danfistaa. Baay'ee daftee geessi. Bukeessitee yeroo masan. Sitta qabdi barishiin haadha barattoota haayiskuulii baratachuu hin dandeessi. Baay'uma tokko. Baay'ee bareeda. Mee maalidhaan si beeku barsiisonni kan ka'e maal fa'aa irratti hirmaattame mana barnootaa keessatti? Sochiiwwan akkamii taasisaa? Mana barnootaa sadarkaa elemantariitti dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa hiriyoonni hundumtuu beekanii baratuma gaariin ture yeroo isin jedhu kilaasiidha amma biyyaansi amma kutaa 4 gadi yoo ta'e malee kutaa 5 olitti kilaasiidha faristiin anuma ture jechuun kilaasii keenya xiqqoo baratuma ga'eessan ture kilaasiidha anumatu tokkoffaa ba'a gama qabxiitinis qabxuma babbareedaan qaba. Nah, achi keessatti immoo kan inni hirmaadhu haayiskuulii keessatti waan tokko amma jira gumii aartii waan tokko kan kana keessatti inni hirmaadha. Kan kana kanaaf wanti ittiin nabee kan addatti hin qaban garuu kan ittiin nabee kan barsiisonni xiqqoo barnoota danda'u kooti barataa kilaasiidha xiqqoo baratuun faristii hin beeku barsiisonni addatti waan beekaniifu faristii waan ba'a ture sansanumaan na beeku akka carraa immoo ministirii yeroo fudhannu yookiis qormaata kutaa 8ffaa kana jechuudha. Mana barumsaa keenya sanirraa barattoota meeqa? Kaapasitii ilaalee isaallee dagadhee amma akka ta'e hin beeku barattoota baay'ee ta'anii fudhannee carraa bultii addaatiin naan dhufee beektaa carraa bultii addaa ganna qoramnee gargar gallee ani qabxiin ammasiis naan dhufa deeyyaan gannas dubbisaan baane beektaa baadiyyaa waan ta'eef homaa bakka fiilmoo waanuma tokkotti dabarsaa baanii bara sana akka carraan dubbisne baay'ee achi yeroo ministiriin keenya dhufu achi barsiisaa itti gaafatamaan mana barumsichaa nama ofitti namamee akkasii barattoota mana barumsaa kana keessaa si qofatu bultii addaan dhufee fi abareejiin keessi dabarsa maal naan jedhu bultii addaa eeyyu. Naa isatti qorama akkasitti godina deemtee fiicheetti qoramta maal naan jedhu narri fadde beekta baay'ee rifadde jechuun takkaan dubbisnee bultii addaa nan fidaa yaadeen beeku ani qalbiidha kun qabu yeroo qormaata hojjechuu kiyya beekaa sadarkaa sanirra bakka vaaliyuma bultii addaatu badaa keessa gadi bee qoradheen qabu beektaa mucaa baadiyyaa waan ta'eef baadiyyaa yeroo isin jedhu garuu badaa baadiyyaatti dhumaa otoo hin ta'in iddoo konkolaataa afaan hingaa bishaan maal kun elektirikii ibsaa maal kun guutuudha garuu baadiyyaa san keenya san keessa innaa akkas gaafa naan jedhu achi xiqqoo bakka nan dhiphadhee erga carraan kun naa dhufe dubbisee darbuun qaban jedhe dura immoo dubbisnee bultii adda naa dhufa yaada qalbii dhaqqabu siin jedhee akkuma siin jedhe jechuudha. Achi nan dubbisee amma dandeettii kootti nan dubbisee nan yaade achi gaafa qoramtan jedhan nu fudhatanii barsiisotumti godhe aanaa jechuudha. Timirti biiroo barnoota Oromiyaa magaalaa Gabra Gurraachaatti irra nu fudhatanii maqinoo isaa biichee baanee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Abdiisaa Agaayidha. Mana irraafachuu achitti qoramne akka carraa ta'ee milkoomne qormaata sana
bultii addaan alaafee achi bultii addaan alaafee nana soo magaalaa Gabra Gurraacha inni sadarkaa kiyyaa isattaan sadarkaa lammaffaa kun immoo iskuulii sana jalqabee jechuudha. Akkaasidha turtiin elementarii. Okay, baay'ee bareeda baay'ee. Mee egaa namni ijoollummaa isaatti waan hawwuu ni qabaata. Miti keessattuu barnoota sadarkaa duraa keessatti barsiisonni keenyallee waan maal ta'uu barbaaddaa Qananiisaa maal ta'uu barbaaddaa jedhanii too harka faa baasnee yeroo nuti dubbannu jira. Qananiisaan duraan maal ta'uu barbaada jechaa ture. Dhugaa dubbachuuf hundumtuu xiqqummaa irra qabee mul'ata qaba viizinii mataasaa qaba jechuun waan ta'uu barbaadu tokko qaba. Fakkeenyaaf amma gama sadarkaa elementarii kiyyatti yoo dandeemu gama naachuraalii kana baay'ee danda'an ture ispeeshaalii kanneen akka fiiziksii keemistirii kana baay'ee danda'an ture. Garuu immoo hin hawwache bakka achiin bahuun barbaadu garuu gara gama sooshaal istirii fa'aa kana baay'ee jaalladhu ture. Kunuma kura tokkotti adda ofee sirriitti dubbisuu qabeetu manni karuma sanaan akkan gibbii jooyin godhu ta'e malee baay'een jaalladhu iyyuu garuu immoo gama sooshaalii kana yoo nan baradhe iddoo gaariis gahuu nan danda'a. Fakkeenyaaf amma gaba amma fiildi mana ni barachaa jiru kana wal qabatee gara sooshaal workiidha. Yookiis immoo bakka dhaabbilee hawaasummaa garaa garaati bakka noormaalii akka waliigalatti nan ta'uu barbaadu bakka akka nama tokkootti baradhee bahee hawaasa koo bakka hawaasa tajaajilu amma ispeeshaalii gama aartiitiin isaa ta'u ispeeshaalii gama aartii kana fa baay'ee yaada xiqqummaa qabee aartiidhaan aaktingiidha isaa ta'u walaleessadhaan isaa ta'u maaliin isaa ta'u walaloo kanas xiqqoo nan goggoda waan ta'eef gama garaa garaatiin sansana yaadaadha. Yumman jiru dandeetti barattoota cimsuuf kan hojjetu barataa fi barsiisaa hawaasa naannoo fi mana jalqaba osoo yuunivarsiitiin dhufin yuunivarsiitii siif iddoo akkamii sitti fakkaachaa ture? Kutaa 12 taatee yookiin 10 taatee 11 taatee ijoollee namoota yuunivarsiitii galaniitu achi dhufan yuunivarsiitii barataa fa'aa beekuu dandeessa ta'a. Osoo jalqaba gara yuunivarsiitiin dhufin yuunivarsiitii siif iddoo akkamii ta'e sitti mul'achaa ture? Dhugaa dubbachuudhaaf amma sadarkaa iskuulii fa'aa piripaaraatoorii fa'aa taa'ee kanan yaadaa ture. Yuunivarsiitii garuu akkanan inni itti yuunivarsiitii imaajin gochaa turee fi akka itti dhufee yuunivarsiitii arge garaa gari beekta. Bada guddisanii maasawura jirii beekta yuunivarsiitii kana ispeeshaalii amma yuunivarsiitii first jenereeshinii jedhaman kanneen akka Addis Ababa, Haramaayaa, Hawaasa maal kan Jimmaa fa'aa kana. Yuunivarsiitii baay'ee ciccimoodha achiin guutiin achii dandeettiin baatu maal hin jiru tokko fa'aa jira beekta. Sodaa gama sansaniitiin jira garuu immoo amma ati achi yaadduu fi amma ati dhuftee argitu waliin gitu beekta wanti hundumtuu waan irratti hojii keetii irratti hundaa beekta. Ati jabaattee dubbistee na yuunivarsiitii miti Kaanaadaa homaan galee yuunivarsiitii Kaanaadaatu bakka barbaadettu beekta. Dubbistee hojjettee naan bakka qabxii gaarii siduu dandeecha. Baay'ee jireenya bakka shaakaltee amma irra deebitee obsa godhattee jechuun kufaatiidhaaf harka kennuu baattee irra deddeebitee kana kufeettee sana dhiisuu doonte ittuma deddeebitee yaaltee bakka wanti hin danda'amne jiru baay'ee wanti hin danda'amne wanta yaalamne akka jedhan yaaltee nan hundumtuu hin ta'a garuu yuunivarsiitii akka inni itti yaade bakka inni itti arge garaa gara jechuun akka guddisanii odeessanii garuu laayifiisaa itti dhufna mee gara laayifiisaatti jalqaba gara yuunivarsiitii yeroo dhuftu mee maaltu si mudate wanti hin daganne fireeshii taate keessattuu fireeshii ta'anii namni mudannoo hin qabne baay'een isaanii jiru. Mee wanti yaadattu yuunivarsiitii yeroo dhuftetti? Dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo addaa jedhee waan sittimus qabaachuu dhiisuu danda'a qabaachuus danda'a garuu mudannoon immoo dhabu beektaa ispeeshaalii yuunivarsiitii keessa iddoo haaraa dhuftee miti naannuma keessattuu mudannoon garaagaraa si mudata beektaa. Gama keenyatiin immoo fakkeenyaaf nuti amma ispeeshaalii erga yuunivarsiitiitti qoramuu qabdi kana barattoota baachii 3 moo 4 xiqqoo warra duraan nu dura dhufan jechuudha warra odoo yuunivarsiitiin qoramanii iskuulumatti qoramanii dura dhufanii yuunivarsiitii jooyin godhan hammi isaan mudannoo mudatuu fi amma nu mudatu garaagara maaliif asiin jechuu barbaade jeetta. Nuun haa xiqqaatu torbee tokkichas ta'u qormaata yuunivarsiitii keessatti dabarsinee dhufu. Mudannoon jalqaba fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee mudannoo maaltu si mudate yeroo jettee yeroo jedhee si gaafata namni tokko kan si deebisu gama kaafeetiin maal kan gama doormiitiin doormii shamarranii dhaqu shamarran immoo doormii dhiiraa dhaqu maal kan si deebisu beekta. Hin mudatu miti hin mudata garuu kan mudate inni sadarkaa itti intinii sanitti sadarkaa itti qormaatatti mudannoo addaan qabu garuu ani otoon immoo hin qoramin duras immoo yuunivarsiitii wayii walqixxee yuunivarsiitii iddoo jedhamu gara as gara kibbaa kana jira eebba wayiitiif naannoo guyyaa 5 guyyaa 4 achi tureen dhufe achitti samma sadarkaa intinii faatu na mudate amma walqixxee yuunivarsiitiitti kan na mudate akka ekspiriyaansitti an dubbadha kan isaas dhufee na mudanne mudannoo achitti na mudate maaliif achitti irraa baradhe. Doormi shamarranii galu kun achitti na mudate.
Amma walqixxee yuunivarsiitii gibbii akka Haramayaa kan otoo hin ta'in bal'aa miti garuu ammasii dhiphoo taatee baay'ee kompleksiidha keessi. Kompleksii yeroo siin jedhu bakka asiin baataa achiin galta bakka baay'ee masi dogoggorsitu beektaa. Achii ani immoo istaadiyeemiidhaan bakka mucaa bira buluu fireeshidha. Mucichi isa bira buluu tokkoon galaadha bilookii isaa. Wal maddiidha wal cinaadha bilookii dubartootaatiin. Kan dubartoota seenee beektaa muudannoon akkasii kun achitti namoota kan dubartoota seenee tan lixaatan jira waluu bilookii koruudha ka'e. Dubartoonni lama natti arganii yaa naan jedhan natti jedhan. Baay'ee kunan dubartoonni naan jedhani. Muudannoon akkasii kun achitti na mudatee asitti xiqqoo irraa babbaradheera muudannoo akkasii qaba garuu muudannoo asittis. Dargaggoonni yookiin immoo barattoonni yuunivarsiitii keessa jiranis jiru. Ganaa immoo yuunivarsiitii dhufuudhaafis immoo barnoota isaanii barachaa jiran jiru. Mee namoota yuunivarsiitii keessa jiranii fi ganaa gara yuunivarsiitii dhufaniif mee yuunivarsiitii haala kamiin fayyadamuu qabu? Turtiin isaa yuunivarsiitii keessatti dabarsuu qaban akkam ta'uu qaba jettee yaadda? Akka yaada kiyyaatti amma ani dhugaa dubbachuudhaaf utoo nama fireeshitti deebi'ee ispeeshaalii amma dipaartimentii galee waggaa lammaffaan baradhaati. Utoo fireeshitti deebi'ee jireenya kiyya keessatti wantoota sirreessu baay'een qaba jechuun haaraa ta'ee wantooti na mudatan wantoota oduman gochuu qabu hin godhin. Amma fakkeenyaaf fireeshii ta'ee yeroo dhufu muudii dubbisa gibbii hin beeku yookaan muudii itti qormaanni gibbii bahu maal kana hin beeku beektaa. Xiqqoo ergan dhufe kana amma waggaa lammaffaatti qabxii deebistu amma waggaa tokkoffaatti qabxii deebistu hundumti keenya garaa beektaa. Xiqqoo amma erga waggaa lammaffaa kana geenye fireeshummaa maal akka ta'e barree qormaanni akkamitti Haramayaa yuunivarsiitii qormaata akkamitti akka fidu barree waan hundumaa barree beektaa. Warra booddiidhaan dhufu akka gorsaatti yookiis immoo warra fireeshis ta'e akka gorsaatti kanan kennuufani. Bakka tasgabboofne ispeeshaalii gama dubbisaatiin tasgabboofne yeroo hunda teenshinii dhannee laayibireerii dhaqu maal kan odoo hin ta'in bakka sa'aatii itti firii fudhanne bakka sa'aatii keenya adjasti godhannee arreenji godhannee deemnanii hin danda'ama hundumtu. Bakka waan ulfaatu hin qabu baay'ee. Waan haayiskuulii caalaa cimu hin qabu yuunivarsiitiin keessattuu waan ajaa'ibe keessa haayiskuulii caalaa waan cimu hin qabu garuu kan sitti cimu asitti haala beektaa. Barnoota cima otoo hin ta'in haalaati barnoota itti fayyadamte amma kaaffee fa'aa yeroo dhufte amma qofummaa sitti dhaga'amuu danda'a. Qofummaa yeroo sitti dhaga'e wantoota tokko sitti dhaga'amu gama sammuu teenshinii sitti dhugaa baay'ee jira. Saniifuu tasgabboofneetuma bakka sa'aatii keenya arreenji godhanneetuma akka ittiin yoo deemne wanti hin danda'amne jiru. Egaa kanumaan wal qabatee keessattuu barattoonni warroonni dhiiraas shamarranis sadarkaan itti umriin itti gara yuunivarsiitii dhufan umrii dargaggummaati. Keessattuu 18 booda kan dhufan baay'een isaanii jechaadha. Egaa umriin kun immoo umrii waan baay'eetti yaadamidha. Sababni isaatis yeroo baay'ee yuunivarsiitii gaafa galte dhiibbaa maatii jalaa faas ni baata. Namoonni kontirool si godhu asiin bahe asiin gali siin jedhu baay'een jiraatu. Kanaafuu akka bilisummaa tokkottis kan ilaalan baay'eetu jira. Kanaafuu waan an barbaade yuunivarsiitii keessatti gochuun qabaadha. Kaampaas laayifii yoo jedhamu amma laayifii arguun qabaadha jedhanii ta'u laayifiiwwan adda addaa gochuun qabaadha jedhanii wannoonni yaadan jiru. Keessattuu hiriyaa jaalalaa qabaachuu waan akkas akkasii sunniin sadarkaa kamitti eegaltee moo eegalamuu qaba jettee yaadda? Mee waa'ee kanarratti wanti jettu? Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma atu jalqaba irratti kaaste yuunivarsiitii yeroo dhuftu beektaa dhiibbaa maatii ala. Amma yeroo namoota tokko farda sakaala kute beektaa. Sakaala kute maaltu qaba? Farda sakaala kute beektaa yuunivarsiitii dhufu bakka wanti hundumtuu isaanii bilisummaadha bakka jechuun. Maatii duraan maatiin isaan geggeessu maalan godhu bakka waa baay'eetu isaaniif bilisummaadha. Jechuun amma yuunivarsiitii yeroo galte maatii sin hoogganuu dirqama ofiif hoogganta. Maatiitu dubbisi siin jedhu otoo dirqamaati kaayyoo kee bartee dubbista. Naa gama jaalalaa. Ati yoo akkamii amma kaappiliidha moo siingiliidha yuunivarsiitii Haramayaa keessatti? Haa ta'u kana garuu maal akka jedhee si deebisu hin beeku. Gaaffiin keetii siin ulfaataa dhugaa dubbachuuf amma nama taane jechuudha. Waaqni waan wajjin nuu muqaama miti amma akkuma qaamolee miira shanan nuu kenne maal kana nuu kenne kana miira jaalalaa kan jedhu tokko nama ta'ee namni miira jaalalaa dhabe jiru beektaa. Garuu immoo akka itti fudhatu amma jechuun sadarkaa na barbaachisutti jaalalee eegaluun qaba jechuun jireenya kee keessatti waan murteeffattu tokko bakka sadarkaa kanatti kana gochuun qaba sadarkaa amma fakkeenyaaf amma guyyaa irraa kanan dubbisuu danda'e. Sa'aatii kana amma kana dubbisee kana immoo raftii fudhadhee maal gochuun qaba. Akkuma sana jireenyi keetis jireenya kee keessatti sadarkaa kana waan kana yoom eegalu maal godhu maal jiru jira. Yuunivarsiitii keessatti ammaa faayil siingiliidha. Mee ati dubbisaaf yookiin immoo yeroo dubbistu haala kamiin dubbistame? Barnoota kan kee
dubbisa koorratti ani akkuma natti tolittan dubbisa baay'ee laayibrarii yeroo laayibrarii qalbiin koo laayibrarii dhaqi na godhee nan naqa beektaa jechuun bakka wanti sammuun kun afurati tokko jira miti amma tokko amma laayibirariidhaan bahu amma teenshinii laayibirarii immoo teenshinii baay'ata yeroo baay'ee bartaan isiin dubbisaa sanuun dubbisaa wallaalee namni laayibrarii dhaquu sodaatu beektaa jira amma gwaadanyaan kiyya tokko doorbii tokko gallaa laayibirarii ijaan galagalee laaqu akkasitti nama laaptooppii qaba akka tasaa laaptooppii immoo doormitti baay'ee sitti hin tolu beektaa teessoo godhattee maal gootu malee laayibirariin immoo sansanii baay'ee mijataa beektaa laayibirarii dhaquu baay'ee teenshinii qaba firaash irratti laaptooppii dubbisa firaash irra laaptooppii godhatee dubbisa kana jechuun teenshinii qaba garuu ani hangama kootti dubbisa ispees hin dandeema yeroo tokko yeroo naaf mijate nan deema yeroo baay'ee immoo ispeesiin isin cufama gibbiin keenya kun xiqqoo siiriyeesidha maaliif akka ta'e beeku badii godhu ta'u hin cufu ispeesii kana ispeesiin naaf fayyadamaa doorbiin bakka dhaabbata amilan jechuun bakkuma natti toletti dubbisa garuu addatti laayibirariin dubbisa yeroo baay'ee. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti barachaa jirta. Mee yuunivarsiitiin Haramaayaa siif mee yuunivarsiitii akkamitti ibsitame? Yuunivarsiitii kee? Dhugaa dubbachuudhaa fi yuunivarsiitii Haramaayaa yeroo ibsu jechuun hangata yeroo tokko beektaa? As dhufuuf kaayyoon qabuun ture jalqaba irratti jechuudha. Yuunivarsiitiin ani barbaade amma soosiyaalii kana amma gama soosiyaalii kana damee soosiyaalii kana keessa fiildiiwwan baay'een Finfinnee yuunivarsiitii baay'ee jira amma kanneen akka ani barbaadu jalqaba irratti poolitikaal saayinsiin tokko kan achi jira. Gama maarketingii tokko achi jira damee soosiyaalii jechuudha. Sansan nan barbaadan ture Haramayaan kun immoo akka hin qabne beeka beektaa? Akka jechuun Haramayaan fiildiiwwan kan kana qabu beektaa? Ispeeshaali poolitikaal saayinsiin immoo Finfinnee malee yuunivarsiitii gurguddaan kan irra hin jiru natti fakkaata. Jalqaba irratti Finfinneen guutee lammaffaa Haramayaan guute beektaa sadaffaa Jimmaa akkasumatti na order godhee guuttadhe garuu immoo lammaffaa irra naa kenne haa ta'u qabxii giyyaa madaa'il naa kenne natti fakkaate achi gaafa dhufu Haramayaa xiqqoo aareera akkam Finfinnee naa kennuu dee aareera garuu immoo akkanitti yaadee fi akkanitti dhufee arge baay'ee intinidha beektaa jechuun gibbii baay'ee bareeda ispeeshaalii gama nyaataatiin gama nyaataa faana nama yuunivarsiitiiwwan as Itoophiyaa kana keessa jiraatan hundumarra flexibility deeta yaade garuu akka yaadatti jechuun nyaati isaa baay'ee bareeda ispeeshaalii gama qursiitiin badaa ture duraanii qursii samma xiqqoo erga qursii wanti dabalan tokko qursii nu sirreessanii maal kana hundaafuu bakka Haramayaan baay'ee mijata bakka itti qaramtee baatu bakka itti laayifii garaagaraa amantiin maal akka ta'e bakka itti waanuma hunduma karaa hundaanuu bakka itti waan hundumaa bartee baatudha akkasitti ni ilaala Haramayaadha. Mee erga yuunivarsiitii Haramayaatii baateen booda erga mindeeffamteen booda kennuun mindaa isaa jalqabaatiin maal gochuuf hawwii qaba? Karoorsitee maanan jiraadhe. Dhugaa dubbachuuf waan kana yaades hin beeku garuu yeroo tokko natti dhufa beektaa? Ani ispeeshaalii barnoota baradhee xumure mindaa jalqabaa qofa otoo hin ta'in minduma manzilii fudhadhu keessatti gama bakka maatii kooti amma mindaa jalqabaa ta'etti irratti deebii keessi deebisuudhaaf gabaabumatti maazarii koo waan bituuf hin beeku waa bitee fi sarpiraayiz gochuun barbaade ispeeshaalii bakka akkanatti gammaddu mindaa kee jalqabaatiin bitee fi sarpiraayiz gochuun barbaade jechuudha mindaa isaa jalqabaatiin naa bitee waan itti yaadannoon jira miti waan itti nama yaadatan tokko waan yaadannoo ta'u waan hin banne bakka waanuma ta'e Dhuggasitti hin beeku waan harmee kee gammachiisuu barbaadda. Harmee koo gammachiisuu barbaada. Kennoon kennaa adda addaa akka qabdu dhaga'een jira. Keessattuu walaloo barreessuu. Walaloo nan barreessu. Aaktingii waan akkas akkasiisan gama aartii. Aartiin kunis immoo sooshaal miidiyaa irratti illee wantoota tokko ni barreessita wantoota akka motiveetis nama godhan jechaadha. Sooshaal miidiyaas baay'ee fayyadamta jedhan yaada. Keessattuu feesbuuk jechaadha. Feesbuuk irratti baay'ee aktiividha. Mee walaloowwan akkamii barreessita? Mee walaloon yaadattu walaloon jaalattu? Kan nu affeertu yoo jiraate. Walaloo kanan barreessu walaloo yeroo tokko beektaa? Yeroo qaba beektaa yeroo walaloo yerootti sii kennamu qaba. Callistee amma miiruman taarikee teessee walaloo barreessuu hin dandeessu. Walaloon bakka yeroo qaba noormaalii walaloo yeroo qaba. Nan barreessa yeroo tokko yeroo argadhe yeroon itti miira walaloo keessa ta'e. Nan barreessaa garuu hin baane kontentii sana ispeeshaalii amma gama tiiktaakii fa'aa kanaan fooloowersii xiqqoo guddaan qaba. Gara 25 maal kanan qaba. Garuu immoo kontentii garaagaraa qaba. Deenjira ispeeshaalii gama kontentii walaloo kanaan yeroo gama suur-sagalee maal kanaan naaf fedhee yaadaan jira garuu gamanuma fooloowersii kiyya sirriitti naa tolchaa jechuun barbaada. Tole hordoftoota keenyaa turtiin nuti kennoo yookiin immoo Qananiisaa faana taasisaa jiru akkuma itti fufetti jira. Egaa Qananiisaan barnoota isaa cinaatti walaloowwan adda addaa kennaa addaa ni qaba. Walaloo keessattuu walaloo barreessuudhaan jechuudha. Kanaafuu mee walaloo
qananiisaa yookiin immoo kennoo isumarraa kan dhageenyu ta'a jechuudha. Mata duree goomataa jedhu tokko irratti si dubbisuu laa? Goomata. Mee dubbisi. Ayyaa goomattuu koo ayyaa qoomattuu koo jedhama. Ati asii koo laaltaa mudaa kan koo lakkooftee ol baastee gadi buusta madaala keerra ooftee. Har'a achiin ba'uu koo borgaluu koo dhiphattaa tasanarraan ol ba'ee anaan caalaa cinqamtaa. Hamii koo lafan gootu inni asiin hin irrataa jecha tokko dubbachuuf 50 bibirrataa. Waa'ee imtisaa zeeroodha jiruun walakkeessaa otoo naan jettee yaadduun gamatti balaqqeessaa. Utuu kunnoo koo eegduu kunoo koo arguuf jirtaa maaf gaariin sitti hadhaa'ee daba mormatti of dirtaa. Maaf osoo gaariin jiruu hamaa koo yaaduu feetaa ani namoota xiqqoo asitti hafu seetaa. Jiruu har'aa koo laaltee ajabsafuun dinqamaa boru maal ta'a jettee raftee kaates cinqamaa. Hin bulin goomattuu koo ansin madaalu takkaa si bira hireen koo barruu waaqayyo harka. Ati murteessuu hin dandeechu jiruu koo duraaf boodaa hamma ga'u gumbiittis waaqayyotu naaf qooda. Pheerpheraayin goomattuu koo sin dhibin waa'een namaa otoo magaariin guutuu maaliif yaadda waan hamaa. Jiruu namaaf dagalee dhaabaa ta'uu hin dandeessu dudduuba kee laalladhu mee ofii hamma geessu. Ani yoon barbaade suuta yoon barbaades kaadhee yoon barbaade agabuu yoon barbaades nyaadhee. Maaltu si dhiphise waa'ee jireenya ko fataa jedheen bul hanga qabeenya ko. Keetuu daaraan dumbush laaqamaa bukoon makee sirreeffadhu goomattu kan keeyyuu karaa makee. Qooda kan koo ilaaltee dhiphuun of bokoksitu keetuu qaawwan guuteera deemtee sanan dhoksitu. Hidda hamminaan marsitee natti naadhin baala kee of sirreessi goomattu jijjiirradhu haala kee. Duruu dukkanni ifni tokkummaan qabu jedhu badi ija koo duraa ija kee arguun fedhu. Nagaatti goomattuu koo nuun waliin arginuuti hamaa fi hammeenya keen bilsi haa godhuduuti. Si caaleen argitammoo hin shakku omaamattu naan gituuf tasan yaaliin midira gomaamattuudha. Midira gomaamattu. Waaw. Dhugaa baay'ee tokko ajaa'iba. Walaloo ajaa'ibaati. Goomattuu hinaaftuu. Waan akkasiiti. Waan akkasiiti jechuun walalichi ergaa guddaa qaba. Osoo kunnoo koo eegduu kunoo koo arguuf jirtaa osoo gaariin guutee jiru maaf hamaa mormatti. Ammeenyi yaaduun hin barbaachisu normaalii jechuudha. Walaloo baay'ee ajaa'iba. Yeroo baay'ee beektaa. Dhugaatii xiqquma dhiibbaa geessistu wantoota warri yaaddoo itti ta'u jira beektaa. Warreen akkasanii deemuun barreessi. Walaloo baay'ee ajaa'ibaati. Goomattu. Walaloo biraatiin immoo karaa sooshaal miidiyaa TikTok ni fayyadamta? Yaa TikTok ni fayyadama. TikTok ni fayyadama. Fooloorsii amma naannoo 25,000 gaadheera. Garuu kontentii addaa irratti hin baase tontee waanuma tokko hojjetee manni baariyaali naa babbeeni. Amma garuu gama kaameeraa maal kanas ijoollee hojii walii galii mijeessarra ispeeshaalii gama taatee ivintiiwwan yuunivarsiitii keessatti taa'aa jiran kana baay'ee hojjetti beektaa achiin baay'isii deemuu danda'a xiqqoo gama kaameeraatiin wanta ta'eef sanuma kiraayiteriyaa sana guutuu dadhabee mana asirra ga'ee malee kontentii baay'een qaba. Ispeeshaal gama walaloo kanaanis qaba ijoollee hojiinis kontentii garaagaraa yaadni qabna. Yeroo dhiyootti hin baane illee mayaannaan. Akkasidha. Kanaadha. Egaa hordoftoonni keenyas immoo peejii kan kee fooloo gochuudhaan walaloowwan kan kee akkatti hidhama qabu ergaa fedhan ittiin dabarfachuu danda'an akka hordofan asumaanan gaafadha karaa yoo maltiimiidiyaatiin jechaadha. Mee dhumarratti ergaan qabdu keessattuu barattoota yuunivarsiitiitiifis haa ta'uu dargaggootaafis haa ta'uu mee kennoon ergaa akkamii qaba? Dargaggootaafis haa ta'u barattoota yuunivarsiitiitiif ergaan ani qabu ispeeshaalii barattoota yuunivarsiitiitiif success ta'uudhaaf yookiis immoo milkaa'uudhaaf bakka yeroo keenya arreenji godhannee adjust godhannee waan hundumaa toora galfannee amma yeroo hundumaa dubbisuunis anaaf gaarii miti beekta yeroo hundumaa biizii taanee laayibrarii kaaffee amma laayibrarii kaaffee doormii laayibrarii kaaffee kana gidduu deddeemuunis gaarii miti beekta yerootti fayyadamneen immoo bakka yaadne bakka kamiyyuu gahuu hin dandeenya waan ta'eef yeroo keessanii fi keer godhaa sirriitti attention itti kennan jechuu barbaada. Guddaa galatoomii. Ulfaadhu yeroo keetirraa aarsaa gootee as istuudiyoo keenyatti argamte dhugaa turtii baay'ee bareedaa muuxannoo gaggaarii wantoota ta'uu danda'a waan baay'ee sirraa barree waan baay'ee sirraa dhageenye akkasumas immoo barattootni yuunivarsiitii jiranii fi yuunivarsiitii immoo ganaa dhufanis immoo sirraa waan baay'ee baran jedheetan abdii qaba keessattuu haala fayyadama yeroo irratti jechaadha. Guddaa galatoomii. Egaan hordoftoota keenyaa qophii kana qopheessuudhaan kan simbiraan gahaa ture an Shimallis Badhaaniiti. Ogeettiin kaameraa teenyaa Sinqee nu faana turtee jirti waan nu hordoftaniif galatooma.